Godina Arsii Lixaanaa Kokkosaatti waajjirri poolisii aanichaa torbee hariiroo jaalala barataa poolisii jedhu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Kokkosaatti barattootaa fi barsiisota wajjin kabaje. Poolisiin nageenya naannoo fi hawaasaa eeguun hawaasni yaaddoo nageenyaa malee jiruuf jireenya isaa akka gaggeessu gahee olaanaa qabaachuu himanne. Haaluma kanaan hojii nageenyaa milkeessuuf qindoominni fi wal hubannaan kutaan hawaasaa poolisii wajjin qabu hedduu murteessaa ta'uu dubbata. Hariiroo fi jaalala hawaasaa fi poolisii gidduu jiru cimsuu fi itti fufsiisuudhaaf torbee jaalala barataaf poolisii jedhu irratti barataaf hubannoon seeraa fi safuu akkasumas duudhaa hawaasaa cimsuu fi kabajuu ilaalchisuudhaan hubannoon barattootaaf kennamuu kan himan ajajaan poolisii aanaa Kokkosaa Komaander Sultaan Danqoo dubbataniiru. Itti dabaluudhaan abdii egeree boruu biyyattii kan ta'an barattoonni aadaaf duudhaa ganamaa hawaasichaa jajjabeessuu akka qaban kan dubbatan Komaander Sultaan araadaa fi wantoota rakkoo adda addaatiif isaan saaxiluu danda'an irraa fagaachuun yakkoota garaagaraa ittisuu keessattis gahee isaanii bahuu akka qaban dhaamaniiru. Tattaaffii magaalaa keenya misoomsuuf taasifnu cimsinee itti fufna. Kantiibaa Adaanech Abeebee. Tattaaffii magaalaa keenya misoomsuuf taasifnu cimsinee itti fufna jedhan aadde Adaanech Abeebeen kitaabni guddinaa fi imala jijjiiramaa magaalaa Finfinnee irratti xiyyeeffatu The Making of Addis Ababa guyyaa irraa eebbifameera. Sagantaa eebba kitaabichaa irratti ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgan Xurunaa dabalatee hooggantoonni mootummaa olaanoon qorattoonni idil addunyaa fi barreessitoonni kitaabichaa argamaniiru. Aadde Adaanech Abeebeen ergaa saganticha irratti dabarsaniin kitaabichi waadaa uummata keenyaaf seenuun gara gochaatti jijjiirre kan seenessuudha jedhan. Bulchiinsa magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Bishaan Gurraachaatti maatii harka qalleessaatiif deeggarsi qarshii 500,000 ta'u taasifame. Deeggarsi kunis biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa fi waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee waliin ta'uudhaan maatii harka qalleeyyii namoota caalalamuun waldaadhaan gurmaa'aniif maallaqa qarshii 500,000 ta'uun re'oota bituun iddoo hooggansi magaalichaa fi kutaa magaalaa Bishaan Gurraachaa argamanitti taasifamuu isaa kominikeeshinii magaalaa Shaashamanneetti gabaase.